Hordoftootteen Boorana Global Media yooyya nageenyi sanbadaadha babaaroo fafayyuma tunini oduteen mirga bitaa tagam keenyaatti itti dhiyaadha saniin jedha tataaree 23 G12 gan 2025 qopheessituun oduu tana gam keenyaatti ana Hadija Liibaniiti aggittisuuteenna na waliin tura saniin jedha. Bolisii fula maqaanii looyangalaani jedhan arda marsabeeti operation nagaa deemsisuu jiranii haa nyaap horii fuudhi barbaadu jiran ubaddi nyaapi sunini horii agaa 900 fula kakkaatii hatanii fula akka rarraashee kiwanja kaanin nagaan akka OCPD'n bolisaa kaa looyangalaani Nicholas Mutuani muutti nyaapi sun horii suni isaa dheedu jir oofatee jedhe ammin kadhata war qubattu fula suni akka warri akka malee nagaa guddisan kaanin yaseere nama nyaap suniin wal qabatan ka qorqorti tochumaa jirraa jedhe daa'imtuu dhibiitti jaaroleen gosa ajuurana taarda wajeera yaa'uuf gabbaaftee nu sirkaala keenya kwanza ka jaarsa abba lafa William Ruton waliin ejjinaa jedhan ka wanni warri sirkaal kanaanii waliin ejjaniifi marru sirkaali keenya kwanza ka barcuma irra jiru guddum waan hedduun war qarqaaree jedhan ka filaans duriyaatu damee akkakaatti war lafsuni hedduu uji qoran akkasiifuu gan kuraadhaan ka gan 2027 nu president William Rutoni waliin jirraa jedhan. We note that His Excellency the President has on several occasions demonstrated confidence in and support for younger leaders from the region, including his recent endorsement of Senator Abdul Haji. Jamii ya Ajuran ni jamii ya Ajuran tangu milele mpaka leo na itakaa hivyo na hakuna mtu ambaye anaweza kutenga wengine kando. Yo odu arda wajera lakimneta arda tanariva tindurad dabarre arda tanarivati namu watokta maqaani Lulu Muhammad jedhani firafiixanisi mirgisi barbaadu fi jirti eegi boffi nyaate ennaani mawwallaansa ka hoola jedhani reebani qors qarqaaraniin dhabani niiti sun boriyaate qarqaars dhabde dooti akka warri warra beesisuutti niiti sun ulfo tawarri irramame mani wallaansa ka sirkaala akkamini muda akasifa nam qarqaru dadhabe am nami harka warra duaa jedhan. Watu mama akaanza kusikia vibaya, tukaona hali yake inaendelea kuwa mbaya, tukaamua kuondoka haraka iwezekanavyo ili tukimbize hospitali. Tukiwa hapo tukiwa tunamwangalia mtoto tunaona mbaya kwa tumbo yake akicheza hata hali yake inaendelea kuwa mbaya. Tukiangalia hivi tukaongea na madaktari tumekosa hata Panadol, tumekosa huduma yoyote. Akampiga tena sindano moja ya painkiller. Baada ya kupewa hiyo sindano na hiyo point ya maji ndio imemzidishia maumivu kabisa, alianza kuendelea mpaka akafariki. Dawa ya huyo nyoka na kila mara ni hivyo. Watu wanasema hata nyinyi mko kwa chini ya serikali. Ni serikali gani na hayotusaidii? Kittisu daa'imtu teenarraatti kaam jila kakkaati gumiinuuf qopheessu jirtu jil Christmaasitii fi tagannaaresa durdeemani dame fayyaa ka keenya adan dualeni ya gorse abbootiyaawwan ijoollee akka warri ijoollee warra qorqoratanii qors amaama nammachees ka akka bangii farra eegatan. Wape mtu anakada. You have a constitutional responsibility to deal na wale watu wanapatia watoto wetu mihadarati, si hapa Isiolo pekee, Kenya mzima. Na hata kama hii mihadarati inatoka nchi ya jirani, lazima tuzuie. Galatooma hordoftootteen Boorana Global Media daa'imtu teenta mirga bitaa tagam keenya guyyaa irraas qittisa oduu hedduu dhibii asumisanii qopheessina ubaddi qopheessituun oduu sana gam keenyatti ana Hadija Liibaniiti galatooma saniin jedha.